Waltajjiin gamaggamarawii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana tokkoffaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti qoratamaa jira. Qorannoo raawwii hojii kanarratti haasawaa baniinsaa kan taasisan pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hanqinoota raawwii keessatti mul'atan adda baasuun kallattii sirreessuun danda'amu irratti xiyyeeffachuun mari'atamuu akka qabu kallattii ka'an. Karoora kurmaana tokkoffaa keessattis boqonnaa qophiirraa kaasee hanqinootaa fi ciminoota jiran adda baasuun sababa isaa waliin irratti mari'atamuu akka qabus simaniiru. Hoggansi haala keessatti hogganu beekee hoogganaa jiraachuu adda baasuun qoratamuu inisheetivoota hojiirra oolaa jiranii fi tajaajila kennamu sadarkaarra jiran adda bahee mari'atamuu akka qabu hubachiisuun wantoota kana sadanii fi xiyyeeffannoo barbaachisu kennine hoogganaa jirrasa jedhu ilaalamuu qabas jedhan pirezidaant Shimallis. Hooggansi keenya waan sadii hoogganaa jennee lafa keenya jira. Akka waliigalaatti haala hoogganaa, haala nageenyaa, haala siyaasaa, haalawwan jiran giddugaleessa godhatee hoogganaa, lammaffaa irratti inisheetivoota hoogganaa, sadaffaa irratti tajaajila hoogganaa jennee jira. Hagam waan sadan kana walqixa xiyyeeffannoo barbaachisu kenninee hoogganaa jirraadha. Tajaajilli maalirra jiru? Inisheetivoonni keenya akkamitti hojjetamaa jiru? Haalawwan jiran immoo akkamitti hoogganaa keessa dabalu? Haala adda addaa keessa jira. Qormaata adda addaa qabna. Isa akkamitti hoogganaa dhufu kan jedhu lammaffaa irratti sirriitti gadi qabnee laaluun hin barbaachisu. Humnoota misoomaa fayyadamuun karoora qabame milkeessuu irrattis haala kamiin hojjetamaa akka jiru gamaggamichaan ilaaluun akka barbaachisu Obbo Shimallis dubbataniiru. Humni waloo arfan socho'anii hojii jijjiiraa jiru. Tajaajilli lammummaa manni murtii aadaa buusaa gonnofaan gaachanni sirna hagam hojiitti hiikamaa jiru. Lammaffaa humna maatiin fayyadamnaa jenneera. Hagam fayyadamaa jiru. Badhaadhina maatii hagam fayyadamaa jiru. Sadaffaa bajeta mootummaa hagam itti deemaa jiru. Hagam qusannaadhaan fayyadamaa jira. Galii hagam sassaabaa jira. Maalirra jira galiin keenya? So humnoota sadan hojii keenya ittiin hoogganuu qabna jennee keenya hagam itti gargaaramaa jirraa kan jedhu sana sirriitti gadi qabamee ilaalamutu jira. Rakkoolee hojii mootummaa fi badhaadhina uummata keenyaa danqanii fi hudha guddaa ta'an jedhanii adda bahan hangamii kamaa akka jiran kallattii gamaggamichaa ta'uu akka qabus himameera. Rakkoo tokkoffaa jennee kan adda baafne qusannaadha. Qusannaan akkamitti raawwatamaa jira? Qusannaan agamitti raawwatamaa jira? Rakkoo interprenershippii qabnaa hawaasa interpreneraal ta'e waan hin qabneef dinagdeen keenya sadarkaa barbaadamutti multiplied ta'an jiru jennee jira. Inni hagam hoogganamaa jira. Sadaffaa irreegulaaritii adda addaa jira. Sirni daldalaa keenya rakkoo qabaa. Sirni dinagdee keenya akka waliigalaatti rakkoo qabaa jennee jira. Hagam reguleet gochaa jira. Hagam kontirobaandii seera ala albuuda irratti jiru, daldala irratti jiru hagam to'achaa jira. Kun siiriyeesli ilaalamutu jira. Hooggansi haala wal fakkaatuun galee fi hin hoogganu taanaan milkaa'inni dhufuu waan hin dandeenyeef xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qabas jedhan Obbo Shimallis. Hooggansi naannoo irra jiru galee fi kana hin hoogganu taanaan, hooggansi godina irra jiru kana galee fi hin hoogganu taanaan, hooggansi aana irra jiru hundumtuu sadarkaadhaan amma isaaf barbaachisu hubatee deemu taanaan hojiin kun sadarkaa barbaadamutti milkaa'uu hin danda'u. Yaalamuu danda'a ta'a. Milkaa'uu hin danda'u. So hagam hooggansi kun internalize godhu. Moo ammas hooggansi kun piroosesiidhaan dubbii madaala. So hagam san keessaa bahamee namni martuu properly hoogganaa jira. Dhuguma karoora xiiqiin kun waraqatarra jira moo xiiqiin sun dhuguma laphee keenya keessatti uumamee xiiqiidhaan hoogganaa jira. Haanna jiru. Malaammaltummaa sadarkaa adda addaatti jiru. Kana hagam hooggansi keenya politikaalii dubbii kanaaf hiikoo kennee hoogganaa jira kan jedhu siiriyeesli ilaalamuu qaba. Turtii jiru keessattis hojiilee kurmaana tokkoffaa keessatti harca'anii afan karaa bilchina qabuun ariitiidhaan raawwachuuf of qopheessuun mari'atamuu qabaa dhaamaniiru. Hooggantoonni waltajjii gamaggamarawii hojii paartii fi mootummaa kurmaana tokkoffaa magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiran icciitiin milkaa'ina hojii keenyaa karoora xiiqii qopheeffachuun hojiitti jijjiiruudha jedhan. Hojiiwwan akka milkaa'inatti kaasan keessaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, oomisha biyya alaatii galaa ture kan biyya keessaan bakka buusu, carraa hojii uumuu fi misoomawwan kanneen akka lukkuu, booyyee fi beellada irratti xiyyeeffannoon hojjechuu akka cimanatti eeraniiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti naannoon keenya akkaataa bal'inaan itti oomishaa jiru. Yoo xiqqaate bara kana lafa hektaara miliyoona 9 ol ka ta'u akka waliigalaatti akka Oromiyaatti ka facaafame kuni bal'inaan callaan irraa eegamus akkasumatti kan milkaa'e ta'uu isaati
karoorri gama kanaan jiru milkaa'ee jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Alaa galchuu hambisuu ka jedhus milkaa'ee jira. Baroota lamaan darban kana walitti aansee qamadii alaan galchine inumaayyuu alatti ala ergee keenya dabaluu qabna akkuma jenne kanaan dura wantoota akka mi'eessituu fi buna adda addaa albuuda adda addaati waan alatti ergaa turre bara darbe qabatamaan qamadii alatti erguu eegallee jirra. Misooma lukkuutiin wal qabate bara kana kilaastera naannoo 9,600 hojjetuudhaaf karoorfame kilaasteroota 2,304 jechuudhaan ji'oota sadan darban lukkuu miiliyoona 8.1 kilaasteroota kanneen itti galchuun danda'amee jira. Kunis humna oomishuu danda'uu keenya inisheetiiwwan haaraa kana yoo babal'isnee hin jenne kana caalaa babal'isnee wabii nyaataa mirkaneessuu jijjiirama jireenyaa uummataa magaalaa keessatti fiduun akka danda'amu. Magaalota keenyas kan baadiyyaadhaan jiraatan osoo hin taane ofii isaaniitti oomishanii of nyaachisuu akka danda'an kan agarsiisu akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Gama biraatiin misooma booyyeetiin yeroo jalqabaatiif inisheetiivii haaraan jalqabne magaalota muraasa keessatti jalqabne magaalota baay'ee keessatti sadarkaa abdii guddaa kennu. Hojii yeroo gabaabaa keessatti jalqabne garuu bu'aa guddaa itti arganna. Iccitiin milkaa'ina keenyaas jedhu hooggantoonni kunneen. Gurmaa'inna keenya sadarkaan jiru ta'uu isaa sirriitti ilaallee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf karoora kanatti osoo hin galin dura akkuma jalqaba sii kaase boqonnaa qophiitii irratti sirriitti karoora sirrii qopheeffanne moo hin qopheeffanne ka jedhu bal'inaan ilaallee jirra. Karoora hiixataa karoora xiiqii qopheeffachuu keenyatti eega walii gallee karoora kan akkamitti raawwanna ka jedhu raawwataa qopheessuu irratti hooggansarraa akkasuma hojjetarraa sirriitti uummata hojiin kun biratti lafa qabatu bira geennee namni karoora kan akka hubatu karoora hubachuu qofa osoo hin taane karoora mataa ofii akka qopheeffatu hundi namaa jechuudha uummanni nu tajaajilu daldalaa dabalatee bifa kanaan karooraan akka hoggannu hojii keenya karooraan akka hoggannu ka jedhu kun boqonnaa qophii keenya keessatti haala gaariidhaan kan laallame waan ta'eef. Karoorri xiiqii bahee hojiirra oolaa jiru kun bakka hundatti ol fakkaachuu dhabuu hanga barbaadamu hojjetamuu dhabuu qulqullinaa fi bilchinaan hojjechuun bakka tokko tokkotti mul'achuu fi industirii godoo irratti sadarkaa barbaadamuun hawaasni tajaajilamaa akka ta'u gochuu hafuurratti hanqinni akka jiru kan eeran hooggantoonni kunneen kurmaana lammaffaa keessatti xiyyeeffannoon kan irratti hojjetan ta'us dubbataniiru. Karoora xiiqii qopheeffannee haa jennu malee ammaayyuu potenshaala keenya biraan geennee ka jedhu ilaalaa jirra jechuudha. Ammaayyuu taanaan potenshaallii naannoon Oromiyaa qabu baay'ee guddaadha jechuudha gama hundaan. Qonna irratti haa ta'u, horsiisa irratti haa ta'u, jallisii irratti haa ta'u baay'ee guddaadha. Kanaaf ammaayyuu taanaan potenshaala keenya guututti biraan geenne. Magaalonni keenya bifa adda addaa qabu wal fakkaatanii inisheetiivii mootummaan bocee hojiirra oolchaa jiru kanarraa uummanni keenya akka fayyadamu taasisuu irratti ammas hojii guddaa nu gaafata. Mata duree raayyaa ittisa biyyaa qormaata keessatti injifannoon turu jedhuun kabajama. Guyyaan kunis akka godina Qellem Wallaggaatti maree paanaalitiin kan kabajame yoo ta'u sirna kana irrattis hooggansi godinaa fi bakka bu'oonni hawaasaa magaalaa Dambidoolloof aanaa Sayyoo argamaniiru. Qaamoleen hawaasaa kunneenis nageenyaaf tasgabbii waraana akka dhufu aarsaa raayyaa ittisaa kaffalaa jiru olaanaadha. Kanaaf immoo tumsaaf deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf ni taasifnaa jedhan. Gabaa deemnee daldalachuun waajjira mootummaa keessa teenyee hojii mootummaa hojjechuun sadarkaa gandaatti illee gadi buunee hojii mootummaa akka barbaadeetti akka mootummaan nurraa barbaadutti hojjechuudhaaf rakkoo hamaa keessa turre waan ta'eedhaaf har'a garuu raayyaan ittisa biyyaa keenya nu bira dhaabbatanii carraa har'a argannee akka barbaanne gabaa keenya daldalachaa mana mootummaa keessa yeroo barbaannetti hojii keenya akka barbaannetti akka hojjennuuf isaantu lubbuu isaanii wareegee carraa kana naa laate waan ta'eef ani isaaniin akka abbaatti ni ilaalaa. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun Itoophiyaa jechuudha. Waan biraa miti. Maaliif ijoollee sabaaf sablammiiti wanta ta'eef Itoophiyaa jennee waamuu dandeenya. Isaan wajjin ayyaana kana kabajuu kootti guddaan gammadaa. Raayyaa ittisa biyyaa keenyaa bukkee dhaabbannee hojii nageenyaa godina keenyaa kallattii barbaadamuun dheebuu uummata kanaa karaa isaan deebisaa jiraniin nus bukkee dhaabbannee rakkoo nageenyaa aanaa keenyaa fi godina keenya keessa jiru walumaa gala hambisnee uummati keenya godina keenya carraa misoomaa carraa hojii garagaraa dheebotaa jiru argachuu akka danda'uuf yeroo itti namni ifa argate waan ta'eef galata guddaa isaaniif qabnaa galatoomaa isaanii jechuu barbaannaa. Biyyi kan jiraachuu dandeessu yoo ittisni biyyaa jiraatedha. Ittisni biyyaa jiraachuun Itoophiyaan jiraachuudha. Ittisni biyyaa jiraachuun Oromiyaan jiraachuudha.
Kanaafi uummanni keenya eenyumarraa ka'ee humna waraana keenya duukaa goree deeggaruun jajjabeessuun maqaa balleessitoota irratti qabsaa'uun dirqama keenya jechuudha. Ajajaan humna waraanaa koorii 100ffaa Koloneel Biraarraa Muliyyee guyyaan kun guyyaa gootota birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf itti wareegaman yaadannuu fi kanneen hojii gootummaa hojjetan immoo kan itti leellisnuuf jajjabeessinuudha jedhan. ሰራዊታችን ወደ ኋላ ሄዶ አባቶቹ የሰሩትን ታሪካዊ ገድል miseensonni raayyaa ittisa biyyaas ta'e dhaloonni ammaa dugda duubatti deebi'uun aarsaa abbootiin isaanii birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf kaffalan akka beekanii fi hawaasnis aarsaa kanneen kaffalan akka jajatanii fi beekamtii akka kennaniif guyyaan kun kabajamuun iddoo olaanaa qaba. Bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa tumsa raayyaa ittisaan godinichatti nageenyi dhufeera jedhanii uummanni tumsaaf deeggarsa isaa cimsuun murteessaa ta'uu dhaaman. Raayyaan ittisa biyyaa ijoollee sabaaf sablammoota biyya kanaati. Ijoollee Itoophiyaati, ijoollee uummataati. Uummata keessaa dhalatanii uummataaf wareegamu. Humna isaaf ofii du'ee biyya jiraachisu kan ammoo uummanni bukkee dhaabbachuutu dhalaata. Amma ifti gaariin tokko magaalaa Dambidoolootiif godina kanatti dhufee jira. Simpooziyamiin dandeettii afaan Ingilizii fi sirna baruu fi barsiisuu fooyyessuu irratti xiyyeeffate British Counciliin magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Simpooziyamiin kun barsiisota gahoomsuun qulqullina barnootaa fooyyessuuf ta'uun ibsame. Itoophiyaatti Daayirektarri British Council David Maynard hojii qulqullina barnootaa fooyyessuu mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiru akka deeggaranii fi muuxannoo gaarii qaban qooduuf ministeera barnootaa waliin hojjechaa jiraachuu dubbatan. Very encouraging to see that the government and the school system is proactively engaging in these reform programs. Hojii mootummaan qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojjechaa jiru jajjabeessaadha. Ministeera barnootaa waliin ta'uun haala tarsiimoo fi muuxannoo waliif qooduun danda'amu irratti hojjechaa jirra. Manneen barnootaa kutaa tokkoffaa hanga dhaabbilee barnootaa olaanootti waliin hojjechaa jirra. Kun immoo humna namaa gahoome qabaachuu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuuf murteessaadha. Kanaafi kan sagantaa barsiisota gahoomsuu kana eegalle. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa rakkoon qulqullina barnootaa qormaata irratti haalaan mul'achuu himuun bara kana barsiisota gahoomsuuf xiyyeeffannaan akka hojjetamu himan. So we're going to push that a little bit further this year and train more. Qulqullina barnootaa dhugoomsuuf gahumsi barsiisotaa murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannaan ni hojjetama. Hoggansi manneen barnootaa rakkoo qulqullina barnootaaf murteessaadha. Gama kanaan qorannoo taasifneen hanqina odeeffannoo fi gahumsi daariktarootaa fi barsiisotaa akka jiru hubanneerra. Leenjii dheeraa fi gabaabaa qopheessuun barsiisota gahumsuuf ni hojjenna. Leenjiftoonni British Council leenjii gahumsa barsiisotaa kennaa jiran dubbifnes biiroolee barnootaa naannoo waliin qindoominaan hojjechaa akka jiran eeruun leenjiin kun jijjiirama fidaa jiraachuu dubbatan. It's very important, obviously, that we engaged primarily with the Education Bureau. Biiroolee barnootaa naannoo waliin hojjechuun murteessaadha. Hojii haga ammaatti hojjenneen walitti dhiyaachuun bu'aa argamee fi jijjiirama jiru waliin gamaagamna. Karoora jiruu fi haala hojii irra oolmaa irrattis haalaan hojjechaa jirra. Leenjiin kun barsiisonni mala barsiisuu isaanii akka jijjiiranii fi barattoota hirmaachisuun haala baruu fi barsiisuu daran milkeessuu irratti xiyyeeffannaan kennamaa jira. Biiroo barnoota Oromiyaatti misooma barsiisotaa irraa leenjii kanarratti qaamoleen hirmaatan leenjiin kun qulqullina barnootaa dhugoomsuuf murteessaa ta'uu himuun leenjii fudhatan kana barsiisota sadarkaan jiran biraa akka ga'uuf ni hojjetamaa jedhan. Namni hundi asitti dhufee leenjii hin danda'u. Kan asitti dhufee leenjii namoota muraasa. Warri kun humna isaanii edda cimsatanii booda gara manneen barnoota isaanii fi gara godinaa fi gara kolleejii yookaan yuunivarsiitii dhufanitti ennaa deebi'anii hiriyoota isaanii muuxannoo asii argatan beekumsaa fi hubannoo asii argatan akka isaan wal qabsiisuu danda'an hin hojjetama jechaadha. Hojjetamaas jira. Fuulduras immoo karoorri akka kanaa jira. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 40 yaaliidhaaf filataman keessatti barsiisota 80 fi hooggantoota manneen barnootaa 40 akka leenji'an ta'eera. Amma leenjii kanarratti arganne sanarraa kaanee immoo nu akka biyyaattis akkuma ati kaasteetti dakaa kaasnee hanga sadarkaa olaanaatti rakkoo jiru kan faluudhaaf xiyyeeffannee bara kanatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa barsiisan Ingiliffa warra barsiisan guutummatti jechuudha. Siistama keessa warri jiran kana guutummatti sadarkaa tokkoffaa warra barsiisan leenjisuudhaaf akkasumas immoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti warra barsiisan tootaalii akka naannootti kan qabnu san dabalatee jechuudha. Barsiisota 200 ol dandeettii afaan isaanii gabbisuudhaaf akka danda'amu sagantaa adda addaa qopheessine. Ingilis muuxannoo gama qulqullina barnootaan qabdu akka qoodduu fi qulqullinni barnootaa Itoophiyaa akka fooyya'uuf deeggarsa gootu akka itti fuftu
beeksifte. Gaaffiin hulaa galaanaa biyyattii karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een deebii akka argatuuf tattaaffiin taasifamaa jiru cimuu qaba jedhame. Miseensi paartii badhaadhinaa damee kibba Itoophiyaa obbo Taarikuu Roobee saffisni guddina biyyattiin taasisaa jirtu hulaa galaanaa yoo hin qabaatin rakkisaa ta'a jedhan. Gaaffii Itoophiyaan kaasaa jirtu kanas hawaasni idil addunyaa salphamatti kan hubatudhas jedhaniiru. አንዲት እያደገች ያለች ሀገር ከኢዳ ወደ ሚንዳ እየተሻገረች ያለች ሀገር biyyi idaarraa gara miindaatti cehaa jirtu hulaa galaanaa malee jiraachuu hin dandeettu kan jedhu ejjennoo hoggansaati. Karaa dippiloomaasiitiinis hulaan galaanaa akka nu barbaachisu uummanni addunyaa ni beeka. Gama dippiloomaasiitiinis hojiin baay'een ni hojjetama. Hoggansi paartii badhaadhinaa godina Walaayitaa obbo Saamu'eel Foolaa dhimmi hulaa galaanaa ajandaa Itoophiyaa isa ijoodhaa gaaffii akka biyyatti ka'e kanaaf deebii argachuudhaaf seerotaa fi waliigalteewwan buufataalee galaanotaa akka addunyaatti jiran fayyadamuun barbaachisaa akka ta'es kaasan. የሰላም አማራጮችን በመጠቀም የዚህ ሀብት ተጋሪ ልንሆን ይገባል። filannoowwan nagaa fayyadamuudhaan qabeenya kan warra boomaman keessa ta'uu qabna. Biyyi guddoon Afrikaa keessattuu baay'een uummataatiin lammaffaa taatuun hulaa galaana malee fuun baay'ee yaachisaadha. Dhimma kana irrattis Itoophiyaan hundumtuu tokkummaanis dhaabbachuu qaba. Miseensi paartii badhaadhinaa damee Hararii adda addii Salam Bazzaabbee gama isaaniitiin gaaffiin Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf gaafatti barbaachisaa fi yeroo isaa kan eeggatedha jedhan. Biyyattiin hulaa galaanaa mataasii akka qabaattuuf dhaloonni ammaa kun tattaafachuu qabaatas jedhaniiru. የባህር በር ካለን እያንዳንዱን ኢኮኖሚያችንን ሁሉ ነገር የሚሻሻልበት የሚስተካከልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላልና ሁላ ገላና ዮ ቀባኔ ሶቺን ዲነግዴ ኬኛ ሁንዱምቱ kan fooyya'uu fi kan sirratu ta'a. Dhimmi hulaa galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Kanaafuu sochiin dippiloomaasii fi marii obbolummaa irratti hundaa'e itti fufuu qabaata.